قبا ما نقدو قبا نموابيه قبا لوس وان تفهمه لوس أما سرتي شكلنا الدوني تربي دربكي سيجو سمونا واي فيديو موسيقى تكسرت تونا جرا ويتي في نموني هدو نموني نبين فيديو رت ديوتي رت ورابات رن تركان في جلوكا رفعجو قبضن أكس قدو قبضن أكس تاو قبضن كجلو فيديو هدو أنا ما كيسان سينير قندن داون دقي جنا وربايسات فيديو هدو قبوسي ديني أركاب فكين يوم منامي شان كنو توار أبان فيديو ساجيسي أبان ما فيديو ساجيسي ور فيديو سنوجتي لفاقب كيسانا فجتشو اتقافة مجلان بوجتشو قد ما نقول تكون رقاب رمبر بايس أباتو في الرقيوان تيف إمومتي أكماتيجتي كمال نجيسي تكالين جو إمومتك أكما منرجي فكين في علماء رم مرتيسي وانا كنا كمال الجيفان كبيو جاني فرنا والله فرنا متنادو نم أما ككتاب ربي ده جينا تلا كتاب ربي رالك أك علماء إمان كن نتيمات ورني تلا نمي تكو دانغا إسلام ما دا دربي يو ككتاب جتشروتات يو كمزيد ربي بودات يو كمزيد كيسة توالن داري فكينيا فينا دلوا فكينيا جيلا فكسرة فكينيا يو وانا أجيسي سوتا مفتي ولي أبغى مفتي نكسي كمتمالي إيالي أفضل يا ده جورا وانا كمان نبى الرفسي نبي الرفسي كاتا تلفسان سيو كته يو كته جراتي أكسي تقول أكسي دبابة مالي شريعة إسلام أمينو من رياضة يسون قول بين الرافع تاني يجيني كل اسمه كذا جرا رياضة يسون قول بين الرافع تاني فما نقول أنتم را ندرس قدانو تأمل جروكنا كيستي نمني تربان لما درموت تربان سديدورا نبي ربي عليه الصلاة والسلام عرب سيو نجهم بيتنا كيس جرا تاجر أما نمي تهين دين تقول كأنا ما قال أمة أورمو عرب سو warra amara kana kana dhaabate mooraan irraa uummata Oromoo arrabsan mana isaa ta'ee ruunii banateeti ganama galgala uummata kennaa arrabsu biyyuma arabaa tana keessa kun Suudii jira kun gara Dubaay kana jira garuu immoo namni kenna qabatamaa ni beeka namuma Oromoo tokko sababnummaan wanni kamal nama tumsiisu nama ajjeesisu nama geessumaa inni sababni tokko hin jiru jechuudha akkuma Amiinu atu jedhe namni kun lafa ol ka'ee namatti hin buune nama isatti waa isa gorsuuf sira nan gorsinaa jedha nangorsinaa isaa jedhu san yaada isa mo'atu wayitiin dhayxee isa gorsu dandeenya. Garuu immoo nama kana ajjeesuudhaaf tumuudhaaf barbaaduun waan biraati. Wanni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Wanni akkanaa qoosaallee miti jedhan. Amma osoo akkuma reef isiniin jedhe namni kamal tasa ajalli rabbii dhufee isa fuudhe dubbiin akkanan taatu jechuudha. Namni gaafa namni karaa kanarraan aadaa akkanaa kanarraan waa ta'e garaa walitti nama madaahaa deeman namni wal shakka walitti hin dhiyaatu garaagarummaa uumama inni biraa amantiin nama tokko akkanuma lafa ol kaa'atuma ajjeesa maalii godhaa jettee nama ajajju takka argine hin dhageenye amantama kamuu keessatti aalima waan akkanaa lallabullee argine hin dhageenye illee so waan akkanaa kana keessaa bahuudha qaban kamaal ammoo dubbii tana qoosatti ilaaluu osoo hin ta'in yoo ajandaadhaaf akkuma amala isaa waan kana kaammallee kafidu ta'e وعليكم السلام ورحمة الله. أملا إسحاق بن دوته نور على بتشورا كبا وانا كنا قوسا كنا نور على بودا يوم مود ميتشكوني إما أجندان تين وان أوجاك أبتما إسرت نما أوروموتي وين كنا كأجا مموتة جبهه أوجاك أن أكنت إبلون فا وفي الرشكة ورا كنا تو كنا نقول رجلي لفانو كاهو كبجرا والفرد غلطوما. اللي أسرت سندو أسكي سجرالله نمني jarrama fufurate asay nan jalefte wonni gababdu nan dubbacho barbado lo sanu fitera dubbi namni jara keenya ma walle akka kiyatte waan social media kun guddaa nama namansiisu sobatu dhugaa ta'e dhugatu soba ta'e jira gizee kana irra baay'een mataan dubbi akkuma obboleessi kenna jedhe Kalichi yoo ajandaa taate sun akkuma ajandaatti beekamaa yoo wanni kun haqa ankasarra hojjetameeru taate gabbahee waan san ebalu ifa jedhee ifa haa godhu waan san jidduu asirratti haasa'u osoo hin taane social media irratti nama kanas gorsanii rakkoo fi rakkina inni geessu kanas waan inni hojjetu kanas wal fakkeessanii yaadaan gargaaranii waan deemu kana ilma namaa kana akka walitti hin buune isallee hamtuu hojjetaa jira jedhanii irratti aggaamamu kanas gorsaan qabu ka amma waan kana balleessallee lafarratti gadi walitti fidanii keessaan haasaanii akka sirnaatti osoo fixanii irra bareeda
jechuu barbaadan gabaabdumatti inni illee ebalu jedhee gabbayee himate namni inni himatu sunis yoo gochi sun gocha haqaa ta'e maaf hojjee gaafatanii amma wanni asirratti fatwaa miti fatwaa alima godhamee kun ajjeefamu jedha kun hin ajjeefamu jedha kun mahaatumamu jedha kun maaf tumamee jedha akkana utti kun akka sangaa yookaan qotilee walaa'uun dubbiidhaan barakaa wanni barakaa taatu sirnaan kana yaadaan walamansiisanii isas nama waan kana isarra hojjetes gaafatanii gatta'anii keessaan osoo dubbatanii waan kana walitti fidaa deemanii malee namni wanni amma asirratti haasamu kun marallee yoo dhugaallee ta'uu baatte martillee dharaa miti waan kana karama keessaatiin osoo fixanii bareeda haa ta'u gurbaan waa balleessaa heetichi waa balleessaa yoo ka jennu taate sunis martuu namni ni beeytan badiin isaa nafsee nama ajjeesifti nafsee rabbitu baasa malee jiran namni hin baasu laal zabana nabii kennaatu allahumma salli wa sallim namni waa hedduu balleessa ka nafseen itti ajjeecha geessitu ajjeesan malee akkanumaan lafaa ol kaaneetu waan akkanaa goote yaa'ii rasuulli ajjeefne ilma namaa kana bar laal zinaa hojjadhe jedhee itti dhufnaan irraa garagalan maaliif waan san keessa haa toobatuuf jedhan amma namni hedduun kama laal social media kanarratti namni dubartii qullaa ol ka'i gattaa akkana ta'e asii achi oofaatiin asirratti social media kanarra oofu ka akka asabaatittillee qaanii ta'e ka akka oromummaatittillee amantii nama kamiitittu islaama haa ta'u kiristaana haa ta'u waaqeffata haa ta'u qullaa dubartii oofuun akkana ta'e as deeb achi deeb dabbaa waan jedhan kan ilma namaa mudhiisi jedhaa asirra oofan kun safuu guddaadha akka amantiitii fi akka islaamummaatiif akka sabaatittillee kanneen ittumaan duunde namni keenya amma akkanaa kana fatu ol bahee asirratti fatwaa godha haa ajjeefamuu jedha hin ajjeefamuu jedha maal isinirraa fudhanna isin akkasitti asirra yaatanii waan akkasii nutti himtan isinuu badii guddaarra jirtanii jechuun warri akkasii sun uummata badii guddaa hojjetaa jiru ka haadha teennarraa obboleettii teennarraa hayaa afuutan ka dubartii biyya teennaa irraa saba keenyarraa akka sabaatti hayaa afuutanii qullaa asirratti sababa geemiitiif sababa biddeen halkan takka shiroo halkan takkaa nyaachuuf ilmoo teenna ta wallaalaan biyyaa baate obboleettii teenna ta waan beenne wallaalaan biyyaa baate asirratti qullaa ooftan kun isin hoo isin kayrii ujaa jirtanii akka namoomaatti akka rabboomaatti warri qullaa dubartii asirratti ol baay'ee gattaa akkana godhi jettan warri rifeensa nama mudhisi jettan warri mataa nama mudhisi jettan warri harma mudhisi jettan kun maal godhaa jirtan kayrii ujaartanii amma kakkasii safaatti ol bahee ka kijiba walitti gaxxamee waan adda addaa haasa'u marte asirra ol bahee fatwaa kenna haaduu hindu ka ajjeesullee miti si'i miti ka ajjeesu dhoggullee si'i miti kanama ajjeesu rabbi haa ta'u malee waan kana gurbaa yoo wanti haa hojjete abbo zulmiidhaan ilma namaallee walitti dhiisuuf waan akkanaan hojjetina yoo kana dhaga'u taate yoo as bira jiraataatu beekamaal waan akkanaa ajandaaf yoo ka hojjetu taate zulmiin ilma namaa walitti buusuuf nama walitti dandeessuuf waan akkanaan hojjetin yoo wanni dhugaa ka ta'u taate gubbaa miti keessaan himadhu namni gosa qaba goshoo qaba aanaa qaba dhaalaa qaba gabbayii himadhu kaasi godhe sunis gosa qaba bakka irraa dhufe qaba waan ta'eef akkasi keessaan himadhaa keessaa waliin fixadhaa jechuu barbaada dhiifama isin dheedesse horaa bulaa deebana gabaabduu nan jettan ani dubbadhu dabareen kiyyaatti fakkaata. Wannan yake barbaade yeroo takka shabaraadhaaf kabajaa ifama kabajaa Gawai kana ganama mana dubbannee turre achis achuma tura Kingi Kamal Abdullahi achuma jira user muhiti qabadhu billahi muhiti qabadhu Komanjaas ya sauya muhiti as እና achitti irraa dubbachaa turanii sobaa miti yoo sobaan pirankidha jedhamee ture Mubaarak natti dawwalee sittiin agarsiisaa qaama kooyii jechaa ture bakka reebbame sittiin agarsiisaa jechaa ture deebisee viidiyoos waraabisiifin ergachaa ture Mubaarakiin dhuguma wallahi jedhee kakachaa ture kaa sobaa miti sobaanii miti ani kan kana jechaa ture gini amma dhugaas ta'e sobaas ta'e suni gaafa ka akkuma jedhan viidiyoon gadi bahee macheen viidiyoo gadi baasan jennee annaa Mubaarakis immoo waan nuun jeef ni eegna gin anamma akka intala Oromoo takkaatti waan inni dubbadhu Kingin
harreen tushaa kotteen nama fittuu gabaabsitee itti Oromoon. Namni tokko karaarraa hoo dabee ofuma jalaa bade. Hoo cabee ofuma jalaa cabe. Yoo kufee ofuma jalaa kufe. Oromoo waan miidheen jiru, amantaa waan miidheen jiru. Namni kun akka sabaatitti waan saba kanatti miidhee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf waan Oromootti kingin miidheen jiru. Maraatus, toshus, ofii isaatiif tosh. Dhimma isaati. Lubbuu isaatiin isatu itti gaafatama. Ani hagaman qulqulluu ta'ee taan isa gaafadha. Rabboon isa sirreessee asirreessu hoo dabes immoo akka dabetti immoo waa'ee isa gaafata. Oromoon wanni isin beekuu qabdanii maraataa qaba, fayyaalecha qaba, gowwaa qaba, dayyuusoo qaba, beekaa qaba, wallaalaa qaba, goota qaba Oromoon. Kana hundayyuu akka amala isaatiin ofitti hammachuu qabda. Gootas akka gootummaatti, maraatas akka maraasaatti, gowwaas akka gowwaatti, dayyuusas akka dayyuusatti ofitti qabda malee goota ofitti qabdee maraataan haaduu jettee itti murteessuu hin dandeessu. Qabna maraatas qabna hunduma qabna. Kanaaf namni kuni haga sadarkaa kanaa isa geessisuun barbaachisachuu barbaade kanaaf. Maallaqa itti bitanii, maallaqaan nama bitanii, saba biraa itti bitanii, reebsisuun, tumsiisuun as falligamu. Barbaachisu. Kuni akka sabaattuu qaanyidha. Ani akka sabaattiin isinitti haasa'aa jira. Akka tala Oromoottiin isinitti haasa'aa jira. Qaanyidha kun. Sabni biraatu waan kana hoo dhagee safuudha qaanyidha. Namni kuni gosa qaba. Gaafa sanii gosti illee walitti bu'aa kana beekaa. Tokkummaa Oromootillee cabsaa kana beekaa. Jaalala Oromootillee diigaan kana beekaa. Maaliif? Namni hoo maraate ani ganni hoo maraadhe of jalaa hin bade. Nama waan hin godhe jiraa? Ofan bakka bu'a malee amantaa bakka hin bu'an. Ofan bakka malee gosa bakka hin bu'u. Ofan bakka bu'a malee Oromoo bakka hin bu'u. Of mataa kiyyaan bakka bu'a. Mataa kiyya of bakka bu'ee hoo maraadhe amantaa koosanis waan dhibee hin jiru. Saba kiyya sanis waan dhibee hin jiru hoo danda'an na hidhachuu hoo danda'an na gorfachuu hoo danda'an immoo na reebuudha ofuma isaaniitii malee diina nama bira namatti bitanii nama reebsisuun dhugaa qaanyidhaan. Naddanuun rifadhees akkanatti uummata gurraacha natti bitanii akka na godhani kan natti bitees akkas na godhe ijoollee Oromooti yoo inni jedhu hin qaanfadhe akkamitti akkana godhuu danda'an. Maali hoo maraati maali hoo reeyotti dhiisanoo. Rabbuu hin gaafata hojii isaati yoo danda'an nama kana gorsuu lakki wanni kun sirraan eeggamu waan kana dhiisi baay'isoo illee keessa gashaniiti bar kan akkana isa gorsanis sirbuma kana yoo akka dhiisu dhaqanii itti gorsanii itti himanii nama tokko reeffa firaa sagal galagalchanii yoo dides immoo hada keeti akka feesitee jedhanii oduu itti dhiisanii sinuma danda'ama akkana godhuunis hin barbaachisu. Kanaaf warri isaa lakkoofsa isaa qabdan dawwalaati wanni kun dhugaadha moo sobaa maal keessa jirtaa mana yaalatis boo barbaachisa ta'e akka yaalamus taasisu. Qaamni kiyya hin jiru jechaa ture. Dhaabachuu hin danda'u jechaa ture. Warri jala turtan aggeessanii jirtanii ganama subee jechuudha mana mubaarakitti. Kanaaf hoo dhuguma akkasiis ta'e akka yaalamus taasisaa. Akka furmaanni laatamuufis taasisaa. Kuni akka Oromootitti qaanyidha. Akka sabaatitti qaanyidha. Waan nama qaanfachiisu Oromootiyyaa. Walirratti duuluu dhiisne diinarratti haa duullu. Maaloo haadha koo kunu kan diinni kunu ganama galgala iyyuu xumulli godhee nu arrabsa isaa sana oduu dandeessan warra sanii akkasiin gootanii humna qabaatan haga ilma Oromoo tokko maraataa Oromoo tokko ajjeesuuf reebuuf deemtanii kana diinuma nu arrabsu kana asirra taa'ee ganama galgala zaramaazarti keenya xumulli godhee nu arrabsu kana oduu isarratti duulanii gaariidha garuu walii keenya walirratti duuluun kan namni akka nu dhageenye sabni biraatoo nama dhagee amma Kingi Oromoon akkana godhe ilmoo Oromootti bitee akkana godhe maallaqa bitee itti akka ittiin reebsise akka ittiin tumsise akka ittiin ajjeesifame jechuun qaanyidha isuma dhugaan siin jedha. Kan kanarraa hafee dubbiin sun deemtee gosaan illee walii bu'uu dhufa. Bakka sanis akka hin geenye isin tasgabbeessa warri itti dhiyaatanii siin jedha horaa ulaa deemana. Nagaan oola. Galatoomi bonii nagaan ooleshi galatooma wal keessana. Galatoomi. Galatoomaa hundi keessan warra ammaatitti yaada bal'aa kaastanii dhugaa yaada bilchinna qabu. Warra qeeqoo osoo hin taane yaada bal'aa akkasii kaasuun keessan ulfaadhaadha. Galatoomaa akkasuma dabaree walitti fufaadha. Munirna dhageessaa? Galatoomi atilee bona beektaa anis karaa deemaa jira. Isiin amma intala Oromooti jennaan dhiise. Wanni ani jechuu barbaade akka aadaa Oromootitti Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi. Kamaal waan fedhe isaa balleessu kamaalis ta'ee namummaa fedheeyyuu waan fedhe haa balleessu waan fedhe haa godhu. Yeroo ammaa kanatti kan barbaachisu Kamaal badii dalagee badiin dalagnee miti. Namni kun dhahamee eega jedhe akka aadaa Oromootitti ilmi namaa waan fedhes hoo balleessee waan fedhes hoo godhee osoo hin dhahaminitti bakka san osoo hin gahinitti gorsuu fi
sirrii jiraaf sirriin jirree dubbatanii amma ammoo kan jechuu barbaadeesi warri mana bantanii irraa haasaa jirtan wannan jechuu barbaade tokkoffaa namni kun dhahame yoo dhahame maaliif dhahame ammoo tuyyuu namni isa tokkoffaa namni isa dhahe barbaadu inni lammataa ammoo tuyyuu namni kun eega dhahame yaala gahaa argataara jedhamee itti fufuudha malee akkanuma mana bananii ebalu tumame ebalu akkas ta'e jedhaniitiin nama arrabsiisuuf nama walitti buusuudha malee kun furmaata natti hin fakkaatu ila tokkoffaa amma namni kamaru waan fedhe haa balleessu waan fedhe haa tolchu sadarkaa amma irra jiru kanatti ammoo eega dhahameedha jedhee himate namni inni itti himate sun ati saataatu mubaarakis ganama dhaggeeffataa turanii irraa naan kenne eega itti himate namni kun yoo eega dhahame tokkoffaa yaala gahaa argataara inni lammataa ammoo tuyyuu maaliif dhahame humna kamiin dhahame jarana waan beellee taane amma biyya arabaa kana keessatti anis tooba fadhee deema sheekamaanis tooba uffatee deema sheekamaal ani sheekayyuu miti jedhe biyya arabaatitti namni kamuu wallaalanis beekanis anu amma sa'aatii hunatti tooba fadhee deema amma fadhee deema amantaa nu qeeqee maalii akkasiidhaa jedhee warri amma akkana gazafaa zafu kun otoo bakki itti waa himatan jiraate gadaa ammaa kana taanii malee nama isa tumee miti namni amma haasayaa jiruuyyuu itti gaafataman nu fudhatuu qaba maaliifuu namni dhagaa fuudhe namni kaboota fuudhe dhagaa yaadatee jette Oromoon namni amma yaada kennadha jedhee sheekamaal akkana jedhee sheekamaal akkana ta'uu qaba jedhu kunuyyuu silaa bakki itti himatan jiraate silaa akka Oromoon kalee safuuf aadaa qabdu taate namni kunuu itti gaafatamuu qaba maal itti balleesse maal itti hakke kanaafuyyuu amma wanni an jedhe kana lamaa irratti osoo xiyyeeffannee dhaafiin jedhee dhiifamaa yoo hin balleessu taate horaa bula. Galatoome yaada bareeda kennitanii ulfaadhaadha. Muniiri yaada dabalataa qabda olame atis yaada qabdu yoo qabaatte akkasuma warri jalaatis yaada kanarratti yaada kennite yoo qabaattan ol ergattanii dhuftanii yaada kanarratti dabalachuu barbaachisaadha. Yaadni kun yaada walooti nageenyis nama hundaadhaaf ta'a. Warri yaada bal'aa kaasaa turtan galatoomaadha. Namoota hedduun as keessa turre yaada bal'aa ol harkaa fuudhaatiin turre yaada dabalataa namni qabdan. Alame yaada dabalataa qabda? Okay, yaada dabalataa hin qabdan taanaan galgala walitti deebina. Rakkoon qabu agasittiin nagaabnaa tura. ጀምረው በለው እስቲ ተቀጣልኝ ሻንቆ ነገር ያለው እንዴ አትቀጣ ተቀጣልኝ ታዲያ እንዴ ማን ያሰከስከኝ ኩሪ ባስ እኮ ቶሎ ተቀጣልኝ ታዲያ ልጆች አበባ ደስታ ነው እንዴ ምንድን ነው እንዴ በቃ ደስ ብሎኛል እንዴ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንዴ በውስጥ ነው እንዴ በሆድ ነው እንዴ ደስ ያለ እንዴ ደስታ እንዴ ደስ ብሎኛል እንዴ ደስታ እንዲታየን አድርግ ደስ ብሎኛል እኔ ያው ደስታ አንተ ሌባ ስፒች ቻሌንጅ እሺ አበባ ያላችሁ አሁን እንኳን ስጡኝ። ኧረ ጋይስ አበባ ያላችሁ ሰዎች ጋይስ አበባ ያላችሁ አንዳንድ አበባ ላውሪ ተቆጡ። ኧረ ጋይስ አንዳንድ አበባ ያላችሁ አንዳንድ አበባ ጋይስ አንዳንድ አበባ ምንሽ ነው ጋይስ? ኧረ ምንሽ ነው ዛሬ እንዴ? እሺ ሌላ አበባ ጋይስ ፍላውሪ ተቆጡ። ጋይስ ፍላውሪ ተቆጡ። ጋይስ ቶፕ ላይ ያላችሁ ቆይ ምንድነው የምትሰሩት? አበባ አሰጡኝም እንዴ? ለመለመ ጋይስ ፍላውሪ ተቆጡ ጋይስ ፍላውሪ ተቆጡ ለመለመ ፍላውሪ ተቆጡ ኧረ በስመ አብ ተቀጭልኝ ሻንቆ ቶሎ በይ ሞላ አዎ እሺ ልጆች አበባ እንትከል እንዲያምር
አካባቢያችን አካባቢያችን ጤናማ እንድንሆን ደስተኛ እንድንሆን እኔ ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል አካባቢያችን ስለጸዳልኝ ልጆች የዛሬ አበቦች የነገ ፍሬዎች አካባቢያችሁን በማጽዳት ተደሰቱ ጤናማ ሁኑ በቃ ሻንቆ ለምን እንደዚህ ነው ከድሮም እንደዚህ ነው ወይስ በቅርብ ሻንቆ ከድሮም እንደዚህ ነው ወይስ አሁን ነው እንደ ጀመረክ ምኑ ይደነዝን ከድሮ ተገስታይም በጊ ረስማ ደብል ታባሩ ጋይስ ደብል ታባሩ ያወጣ ሚሊዮን የኔ አይነቱን ደሃ ምን ይውጠው ቢሆን ቢናገሩ አፈኛ ዝም ቢሉ ሞኝ ኧረ ሰው አስጨነቀኝ እምባዬን አዛነንን አልመስላለኝ አስመዛለኝ እውነት የሰማሁት ነገር ሻንቆ ሂድ ፊትን ታጠብ አልታጠብም ለምን አልታጠብም ድጋሚ ልታስቀባኝ ነው ስቀጣ አልታጠብም አይ አይደለም ምን ፊትን እንደዚህ ሆነ ሳይን የጠፋኝ ፋራ ፈስ ደብልታ ጋይስ ፒች ቻሌንጅ ያለ ችግር ምንድነው ሻንቆ አረስፒ ቻሌንጅ ጋይስ በቆላው መቶ እምዬ ይላታል ጋይስ ፍላወሪ ቶኮቶኮ ጋይስ አራሷ አንድ አበባ ያላችሁ አንድ አበባ ፕሊዝ ጋይስ አበባ ያላችሁ ኧረ ቶፕ ላይ እኮ ኧረ ለምንድን ነው የምትቀመጡት ዝም ብላችሁ ኧረ በጌታ ጋይስ አራት ሰው አንዳንድ አበባ የለም አራት ሰው ቶፕ ላይ ቁጭ ብሎ ያገኛል እግዚአብሔር ሶስት ሰው ጋይስ ሶስት ሰው ጉቴራ ጋይስ ይህ ልጅ አሁንም ወደ ራሱ ፊታል ሲፉ የገለጦ የሚቆይ ደብል ይረት ሲፉ አመሰዲም ባይሰቆይ Amma any gift sadin by guys gift kamu sadin by guys any gift sadin by some Billy thank you guys sadin by sabini abad guys በሶስት ነው የሚባዛው guys sadin by ዘፈላ ኦሮምኛ ኦሮሚ ፈንስር ቢሲስ guys sadin bayis ara guys sadin bayisa eba mangisti garmamu tola fona dako shankiti tinsiti shanko ምን ነው ደበረ እንዴ ህንድ ዘፈን ጃለሽ ሻንቆ ህንድ ዘፈን አረ ከብ ተክ ጀቫኒ ቹፓኦ ኪራኒ ሰቫሎ ኮ ኪትና ሰታኦ ኪራኒ ከቢ ቶ ኪሲ के दुल्हनिया बनोगी
मुझसे शादी करोगी न मुझसे शादी करोगी अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी सवालों को कितना सताओगी रानी कभी तो किसी के दुल्हनिया बनोगी मुझसे शादी करोगी न ምንድን ነው አሁን የዘፈንከው ዘፈን? ህንድኛ ጋይስ አረ በስመ አብ ሲጃለችኝ ቢነኝ ሻንቆ አብሽር። አሁን ዘፈን ነው ማዘፍንሽ። እሺ ሻንቆ ጋይስ አረ ላሸንፍ፣ አረ ተው ላሸንፍ። ሻንቆ አብሽር። እሺ አሁን ዘፈን ነው። እሺ ማዘፍንሽ ሻንቆ ሻንቂሊሊ እሰይ ታይሚንግ ጋይስ እንኳን አድርጊ You looks depressed, bro. አረውፓ እየተወኝ እስቲ የምን አያሌን አያሉ ዳመከሬን እያየሁ ነው እዚህ ምንም ፐርሰናል ታደርገዋለህ ሻንቆ በል Recirrecoti, iten sirbakuno kunisadakoti. ሬንጅሬንጎች ምን አንድ ዝገሙ ይቅርታ Recirrecoti, iten sirbakuno kunisadakoti. ኢሬችሬሽኮቲ ዱሬሳና ሬችኮቲ Falmata lamiko kan birbirsa goro. ፈርሜታ ለብሊቡ ከኒሲቲ ጎሮ Birbirsa goro. Piazza. birbirsa goro no. Yesus sም ነው ከነርሲ ገርጊራ birbirse goro birbirsa goro. የፒያሳ ጎሮ የፒያሳ ድሮስ ምንድን ነው? የታቅልሃለሁ birbirsa goro እሱም የእናንተ እንዴት ማለት እንዲህ ኮሜንት ላይ እግዚአብሔርን አንተ እሱም የእናንተ ነው? አዎ የኛ አቤን ራሱ የኛ ነው። ምን ነው አንተ ዋይጂ እግዚአብሔርን ስራታዝ ዋይጂ የሚባሉ ልጅ እኮ ነው እንትን የሚለው። አረ ዋይጂ በጌታ ተው አታሳስተኝ። ደስተኛ ነኝ። እሺ ምን ይዘፈንካው? ስፒቻ ላይ ጎሮ አልኩኝ፣ ቢርቢሴ ጎሮ አልኩኝ፣ ዝም አልኩ። አራሱ አንዳንድ አባ አራሱ አንዳንድ አባሽ አራሱ አንዳንድ አባ ወይዚ ሶስት ሰው ናት እምቢ አለች። እኔ ምን እንደሚሻለኝ አላውቅም። ሶስት ሰው አረ ሶስት ሰው አረ እዚህ ቤት ግን በኢየሱስ እንዲህ የተመጣጠነ ምግብ እየበላሽ ነው እንደ አንቺ። ሁለት ሰው ናኦሚ፣ ሁለት ሰው አረ ናኦሚ አራዳ ልጅ በእናትሽ መድኃኒዓለምን
ተሰቃየን ተሰቃየሁ ነው በጌታ ወይኔ። እሺ ጋይስ ደብል ሻንቆ ፖለቲካ ያላልኩም ምን አልኩኝ ነው? አሁን ስለምን ፖለቲካ ነው ያወሩት ደግሞ እንዴ? ነው ያቦልድ ወንድ ያረ በስመ አብ ሰባት ጨዋታ ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ኖ ምን አባቴ ላድርገው? እሺ እኔ ግራ ገባኝ እኮ። እሺ ሙዝ እየበላ የተመጣጠነ ምግብ ብላ ይለኛል ወይ ጉድ! ባክያ መንግስት ገለቶ አታዘፍነኝም ዘፈኑን? እግዚአብሔርን አዘፍነኝ። ብዙን አልተቀጣም። ቀጣይ ጌም ላይ እንቀጥላለን። አሁን ስማ፣ በትክክል ስማ ፖለቲካ